مبارك إبلينا يفلو خلاص إيزو فلو إندي ما فلو أسمع كتاي أبو فلو مبارك إبلينا مبارك أسكتاي أبي مي أسكتاي أبي أزارك أبو خلاص مبارك إبلينا يفلو سينجيبر أسكتاي أسكتاي أبي كتيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبيمتو هردفتو داوتو تخيبكم جرتن تنهجني خني لقيني في قارن قطامري سيمبر حاجة كويسين جتا كم نجا قبدني أكيس نجا قبدنجا أبدي سن راقبنا أكما بيكم جا واي أبو ليس خني عبد الله توجين والكبتشيسي وان تكتكا وان أدان إسنيباس تجرا سين إسماعيلون عجتني عبد الله جا كما بيكمو دينيا خنا جتولا بفهما رتوري حالة درانين كمنه bifoota garagara mul'isaati kan ture jechuudha. Bifoota sangaa hanga wajjin jirru kana keessatti takka waan irratti argine hin qabnu. Amma immoo guyyaa keessaa dhiiroo maali wanni kun jenne osoo ilaalu jirruuti. Bifa kana irratti argine bifti kun waan guyyaa keessaa dhufe subhanallah ilmi namaa kun waan namarratti hin hojjenne hin qabu. Waan nama gaddisiisu keessaa Abdallaa Khalee jechuudha. Duraan akkuma nama kaanii wannatee gartee mi baala gummaadhaaf akkana godhatu tunatti fakkaachaa ture. Arraan tana gaa kunoo akkuma isin agartan kana kunoo seerii itti godhanii jechuudha. Seeriidhaan akkanatti jechuudha isaa maraachanii jechuudha. Kuni jechuun ammoo maaliif eenyu waan kan itti godhaa kan jaamu immoo takka takkattiin keessa addaan isinii baase jechuudha. Maaliif namni gaa akkuma lafaa kee waan takka ni dubbatu. Lafaa kee namni waan takka illee dubbatu wanni namni dubbatus waan qabatamaati. Dubbii ragaan qabne illee haasawuun fedhu jettee akkas jaanii fi akkana jaanii haasawuun barbaadu. Maaliif waan takka qabatamaan haasawuu barbaada. Maaliif kijibuu hin fedhu waan ta'eef osoo waan takka dubbadee osoo nu hubannetti waan dubbadee wanni sun booda deebitee kijiba taate hancuftii gattufanii fi dubbiin tartakka nama afaanii baate hin deebitu jaanu waan ta'eef jalqabuma osoo gartee miti waan takka dogoggora keessan seenne yookaan osoo kijibatti hin seenneen duratti dhaabbattee dhugaa jirtu itti yaaddee dhugaa sana addaan baafattee qulqulleeffattee hawaasa keetiifis dhiyeessita malee arraan tana jiraan kaatee oduu sobaa takka kumatti nama burjaajessuudhaaf yookaan immoo gartee miti ifmeessuudhaaf yookaan jiraamee akkuma sanitti haasa'uu osoo hin taane waan takka waan qabatamaan xiqqishoo itti dhiyaanne takka takkaan addaan isinii baasa. Abdallaa namni seerii itti ni godhama jaamee yaadamu eenyu jettanii yaaddan. Arraan tana gaa akkuma beekamu gaa obboleettii Liinaa san bilbilaan hojii haasa'eetu ture. Maali waan kana eenyu waan kana akkami irraa quba qabda Abdallaan bara kanatti maraatee akkana ta'u jira maali jennaani. Ganaa duutaanaan jette isummaanuu ganaa duutaanaan jette maal si godhe jennaan. Tawaan na godhe itti dhiisiti ganaa duutaanaan jette. Dubaree waan kana akkami maaliif du'aa jee gaafannaan san naafisaatu waliin beeka jettee wanni kun gaa gizii laalutti isii wajjin haasawee hanga san yeroo laalutti bifa shakkii if keessaa qaba. Akka waan gartee isiinis waan san keessaa harkanii qabdii waan jaamu takkaan natti mul'atu daawwattoota kiyya. Egaa Liinaan illee jechuudha mucoo sanii wajjin gartee miti hariiroollee hin qabdu. Abdallaa filatteeti Abdallaadhaa wajjin ilmoo isii guddifachaa jirti. Mucaan kun akkuma agartan kana daa'ima bareedaa kana kan Abdallaan akkanatti ganamaa galgalaa bileedhaan itti roorrisu waan nuti siiriitu waan kana osoo barree qaata jechuudha waan kana karaa sheekaa yookaan gartee miti nama waan kana dawaa waan kanaa godhu bira qaata geessine garuu immoo addaan nuuf hin baane bifa maraatu takka sannatti fakkaatee ammaan tana garuu immoo Liinaa fi Mubaarak argaa isaaniin fedhu Liinaa fi Mubaarak nu du'anii Liinaa fi Mubaarak liinumaa tokkana na godhe liinumaa kan hunda na godhe liinumaan nama raacha jaammaa tana fakkeenyaaf inni eeggaa dubbatu. Ammaan tana wanni kun haala kamiin gartee furmaata harkatti waan jaamu gartee miti deemaniituma sheekha itti haamneetuma gaa inshaallah. Sheekha itti haamnee sheekha bira geessineetuma akkasitti gaa waan kana akkuma agartan gaa Golol Chaawud Bahaar namoota hedduu jechuudha. Siiriin tun akka faashinaatti baay'attee jirti. Akkasuma dhalaanis gaa yoo yeroo ammaan tanaa kana fuula sirraa dhabdee karaa gabaabaadhaan deemtee
maallaqa manii 20 bichaa kannite jechuudha. Waan reyaala 550 jechuudha. Sanuma bichaa kannanii fi akka barbaadetti jechuudha itti dalagaaf namaaf. Khabar baadanii maraachan khabar baadan ammoo yaani akkuma silaa fedhe isaanii gartee miti akkasumatti irra dalaganiif jechuudha. Kuni gaa daawwattoota keenya akka beenutti gaashii siiriin gartee miti shirkii keessaa isi takka. Siiriin khayidee fi khayikilleen akkuma takkatti ilaalamaa jetti akka shari'aan jettutti gaan du'a shari'aa kanallee beeku akka hin dhageette jechuudha. Saniif siiriin akkaataa itti hiikamtu qabdi malee akkumatti gartee miti wannan taatu jechuudha. Akkasuma dhageenya gaa namoonni hedduun gisee nuti dabalanii sheekha bira geessaa quraan itti qaraanii akka gartee baarii fi gololchaa dhufaa keessaa irraa hiikamtisanitti irraa hiikanii jiranii isinillee gaa warroonni biyya garaagaraa teessanii daawwaltaniin nu gaafachaa jirtan hedduu takka galatoomaa isin jechaa gaa arraas taanaan boruus taanaan gaa obboleessi keenya Abdallaan hanga inni fayyu takka jechuudha. Irraa duuba deebinu dhiifama narraa ta'a kaleessa yeroo san keessatti ani hedduu addaan naan baane maaliif nama dhukkubutum ta'a nama dhukkubu maal goota jechuun keessaniif anillee jechuudha yeroo sarrifaatu wajjin aaraa wajjin akka malee onnataa ture. Maaliif gaa akkuma duraan gaa ni beeytanii ableedhaan doorsaa ture sanitti har'aas dhiiroo amala jijjiirateeti jechuu gartee miti gurbaan kun waan harka laatee gartee harkaa waa balleessuu deema waan jaamu takka na dhagaamee gaa ijoollee daa'ima faayisaa reebuutti dhufeetiin saniif jechuutti qo'anis lolee mira keessa galee sanumaa gaa nama jaalatutu yeroo san namaan lola nama jaalatutu gartee miti hangasmaa qabee ol nama galchee gartee miti namumaa tasgabbeessee mana galchaa. Osoo akkas ta'uu baattee jechuudha. Irraa'uu namni kun dantaa isaati jira. Nuti garuu immoo warra dantaa isaati jiru miti. Arraas taanaan boruus taanaan Abdallaas wajjin jirra. Hanga inni gartee miti bakka duraanitti deebi'ee bultii isaa duraanii tajaajilata gammachuu qofa deebi'u takkatti eebduu irraan deebi'u jeetiin ani akka nama tokkotti waadaan galu kana. Isinillee egaa du'aayin teessan haalaan barbaachifti daawwattoota kan qaqqaalii fi gaggaarii maaliif jennaan ta'arraa beena malee tabaruu hin beeynu wanni kun akka faashinaatti deemu jirte jechuudha. Ani numaa ammaan tana fa'aa ifmutii yaafuu garteemi dhiirogaa bifa gartee sodaa takka keessa nagalchuuf jirti. Maaliif jennaan namni tokko akkuma lafaa keetumu deemeetumu siirees godhe akkuma lafaa keetumu jechuun xiqqishoo takka waliin mufattanii sheekuma bira dhaqanii siirees godhan gaa wanni kun waan takka jechuudha waan hedduu nama sodaachisaa keessaa isa takka. Nuti gaa akkuma beekamu gaa malan qabnu manan qabnu fiifuu miskiina shaaraarra galla. Tana gubbaadhaan yoo siirii nuti godhan gaa gaafa sanfaa dhiisuu jireenya duniyaa kana keessaa baane tanaaf gartee rabbiin nu haa eegu isinillee gartee daawwattoota kiyya du'aayii nuuf godhaanaan isinin jaaga nulleen ajaa'ibnaadha. Yaaboo dhugaa dubbachuudhaaf warra yeman hoggaa jettan kana dhugaa hedduu takka mataan na dhukkuba. Maaliif gaa namni kun jaalatee wantoota akkanaa kana keessa hin galu tabeekuu qabdanii. Namnummaan kamiyyuu taanaan jaalatee waan akkanaa fokkottuu ifin hin fedhu rakkoon qabnee ifirra hin fidu waan ittiin jirre takka na jirti jee fakkeessuudhaaf waan akkanaa hin hojjetu kana bicha akka beektan isin hin jaa. Maaliif haasinni gaa bakkayyuu jira namni badaan bakkayyuu jira akkuma gartee namni baalagaan illee bakkayyuu jira hattuun illee bakkayyuma jirti. As Yemaniis ta'e biyyuma feete keessa waan jirti. Walaakin gaa akkasumatti gaa nama gaggaarii jira Yemen kana keessa ulamaawota baay'ee qabna hayyoota baay'ee qabna akkasuma goota qaqqaalii qabna qarree fi qeerroon Oromoo akkasa jechuudha. Warroota gartee miti osoo maqaa isaanii isiniif ijaabee abalu jee yoon haasee yoon kaasee fixuu hin dandeenye hedduutu jira. Saniif tan gartee nu mudate tunis gartee miti nama mudachuu waan hin oolleef isinillee du'aayii akka nu gootan isinin jaa nulleen ajaa'ibnaadha. Akka nu ajaa'ibdanillee hin fedhu. Maaliif yootanii jechuun durni turtii taa'ammaa harka irratti waan jaamu saniitu jira. Akkasii gaa daawwattoota kan qaqqaalii fi gaarii Abdallaa gaa siiriin itti dalagamuun waan akiida sirriidha. Waan ifa galee obboleettii Liinaa sun illee dawwalee gaafannaan gana duutaa maal naan jettee san isin gartee miti isin jetteef waa Abdallaan du'aa miti duutii harka Haaliqaa jirti. Fayyaan illee harkuma Haaliqaa jirti gaa ilmi namaa gartee waan hin hojjannes hin qabu waan walirratti hiyyaannes hin qabu. Saniifuu inshaallah isinillee daawwattoota keenya qaqqaalii fi gaarii waan gartee miti kanan mudate kana nulleen ajaa'ibnaan isin jaammallee irra deebi'ee wanni kuni
waan namni tokko jaalatee itti seenu miti. Waan namni tokko jaalatee bultii isaa dhiisee ilmoo isaa dhiisee maraatee shaaraa irratti bahee gartee miti tanamaa keessaa bahee namni shaaraa irratti deemu jaalateeti miti jechuu barbaadeeti. Maaliif wanni kun waan gartee qabatamaadha dhibbaan dhibbatti kaleessa akkuma agartamu yeroon quraana banee gurra kaa'u ni iyyaa ufuuf kunnatti ajaa'aa jee dura fiigaa ture. Dirqittiin jechuudha qabee hanga sana adda baafachuuf beekadha daawwattoota keenya malee waa beekeeti miti yookaan keessaa baasuu beekeeti miti. Maaliif gaa akkaan dhageetti namni sirriin itti godhamtee fi namni gartee miti jinniin keessa jirtu sagalee quraanaa hoggaa dhagee milikkata agarsiisu ni qaba. Milikkata san laaluuf jechaanis irra qabee laalee walumaan akkuma agarsiisan akkuma gartee viidiyoo takaleessa san agartan sanitti addaan baafadhee inshaallah wanni kun waan ifa gali jechuudha. Ammoo wanni nurraa eegamu gaa deemneetuma sheekha itti barbaanne keessaa gartee miti waan kana mala itti godhuudha malee waan bira ta'anii gartee miti malatti ol deebisanii ulaatti cufanii biraa deemanii miti jechuu barbaadeeti. Wanni kun waan yeroo kannuu fi hin taane saniifuu karuma fedheenuu taanaan gartee miti humnaanis deeggarsa karuma fedheenuu gartee cinaa jirraa waliif jirraa. Wal malee wanni qabnu takka illee hin jirtu gaa nuti nu gaafa rakkoo gaafa bal'ootis numa warri wajjin nyaachaa ture. Arrallee gaa alhamdulillahi rabbil alamin gaa rakkoo tana keessatti illee wajjin deemnee hangana qooda irraa fudhachuu guyyaaf ani hedduuta kan gammadaa. Maaliif jennaan nuti arra kaleessa illee rakkoo hamtuu waliin dabarsaa turre bultii isaanii tana jecha waa hedduu ta'aa turre. Arrallee akkasumatti gartee miti miidhaan addarraa irraa arra geessee boruun arra ga'uu dandeessi. Ta baharirra arra geessee boruun arra ga'uu dandeessi. Ta gartee miti godhachaa irra geessee narra ga'uu dandeessi waan ta'eef maaliif wanni alatti gateegan boru mala keetiin baatee jechuu barbaadeeti. Maaliifuu saniif wanni kun waan ajaa'ibanii miti. Isinillee waan kan ifitti ajaa'ibina siirii gaajaanii waan laaftuudha miti. Saniif waan ajaa'ibanii qabdu daawwattoota keenya qaqqaaliif gaggaarii hin ajaa'ibinaadha. Du'aayii bichaa godhaaf tu waan irraa maganfatanii malee waan ajaa'ibanii miti. Akkasiin isin jaa daawwattoota keenya qaqqaaliif gaggaarii inshaallah hanga gartee viidiyoo biraa qabadee isin dhufu takkatti arraaf hanga dhumaan isin jaa du'aayin teessanii bulchinaa dhaabbaddaadha. Du'aayin teessanii iddoo haalaan nu barbaachifti. Arraas boruus taanaan nun ajaa'ibinaadha. Wanni isin nu godhuu qabdee yoo jiraatte du'aayii bichaadha. Saniif hanganaan isin dhaama obboleeyyan kiyyaa warroonni wanni kun suba beekaatii maallaqa nyaachuudhaaf akkana itti warra jettanis namni maallaqa nyaachuu barbaade karaan maallaqaan itti nyaatan guute dhukkuba fi hin fedhate miti kan maallaqa nyaattu saniin isin jaa inshaallah hanga viidiyoo biraa qabadee isin deebi'u takkatti har'aaf sunti sirra dhaabbaddaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Turtii gaarii qabaddaa.